Oduu ijoo bu'uura cimaa irratti kan ijaarame hariiroon Itoophiyaa fi Tarkiyee sadarkaa fi ol ka'iinsa isaa maluun mul'ateera. Naannawa galaana diimaa iddoo shororkeessummaanii fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa itti heddummaataa dhufe ta'uun isaa Itoophiyaaf yaaddoo nagaa uumeera jedhame. Karoora Israa'el West Bank humnaan qabachuudhaaf baaste kan balaaleffatan ta'uu biyyoota Arabaa fi dhaabbileen garaagaraa 80 ibsa baasuun hubachiisan. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya amma guyyaan sa'aatii ta'eeti kan jiru oduu kallattiin ETV Afaan Oromoo irraa simbiraan ga'u simbiraan geenyaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Muktaar Abdallaati. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti oomisha muuzii sagantaa maaddii guutuun misoome daawwatani. Qonnaan bultoonni cichoomina guutuun qindoominaa fi tumsaan hojii hojjetaniin naannawichatti jijjiirama arguu kootti gammadeeraa jedhan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ergaa toora miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsaniin hojiin qonnaa daawwanne lafaa fi qabeenya bishaanii sirnaan fayyadamuun yoo dandeenye jijjiirama hiika qabu fiduu akka dandeenyu kan agarsiisudhas jedhaniiru. Hawaasni maloota jallisii aadaa fayyadamuu fi qabeenya dhiyeenyatti argamu sirnaan hojiirra oolchuun giddugala qonnaa abdii namatti horuu uumuu danda'us ibsaniiru. Keessumattuu carraa bu'uuraaleen daandii qonnaan bultootni oomisha isaanii salphaatti akka gabaatti dhiyeessan uume arguun jajjabeessaadha jedhan. Guddinni kun tattaaffiiwwan misoomaa fedhii fi dandeettii hawaasa naannawichaa waliin wayitaa wal simuun bu'aa argamuu danda'u ifatti kan argamsiisudhas jedhaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa godina Qeellam Wallaggaatti daawwannaarra kan isaan jiranii viidiyoo gabaabaa kanaan wal qabate daawwannee walitti deema.
Bu'uura cimaa irratti kan ijaarame hariiroon Itoophiyaa fi Tarkiyee sadarkaa fi ol ka'iinsa isaa maluun mul'ateera. Hariiroon biyyoota lammeenii jaarraa 16ffaa keessa eegale kun dameewwan investimentii garagaraan cimee itti fufeera. Yerusaalem Shimallis. Diriilis Ertugrul Korolosh Ofmaan Mediteraaniyaa caanii biyya argama dhala namaa Itoophiyaatti hojiilee aartii beekamanidha. Hojiiwwan aartii laphee Itoophiyaanota hedduu keessa jiran kunis Turkiyyee fi Itoophiyaa ollaa waliinii jechuurra darbanii obbolaa kan jechisiisanidha. Waggoottan 500 kan lakkoofsise michummaan biyyoota lameenii kun yeroo ibsamus aadaa, amantaa fi seenaa qooddataniin as ga'eera. Biyyoonni lameen seenaa cimaanii fi aartiin waliidhaniis jiru. Impaayera Ottomaan irratti Turkiyyee har'aa kan ijaaran ummata Turkiyyee gara saayinsiitti kan ceessan walqoodinsarraa gara tokkummaatti ceessuun seenaa Turkiyyee kan jijjiiran waa'een hoogganaa abbaa Turkiyyee jedhamuun beekaman Ataakoor Itoophiyaanotaaf haaraa miti. Biyyi kolonii warra adii jala hin kufne eenyummaan Itoophiyaas obbolaawwan Turkiyyeef dhokataa miti. Maatii warra hiyyeessaarraa dhufanii Turkiyyee dureessa maqaaf namaa kan taasisan maatii isaanii deeggaruuf ijoollummaa isaaniitti daandiiwwan Turkiyyee irratti hojii garaagaraa hojjechuun hiyyummaa kan mo'an kantiibaan durii magaalaa Istaanbul ergasiis ministeera muummee bara faranjoota 2014 irraa eegalee pireezidaantii Turkiyyee Reesib Xaayib Erdoğan michummaa biyyoota lameenii jaarraa lakkoofsise daran jabeessuuf finfinnee jiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Turkiyyee jaarraa 16ffaa keessa wayita Impaayerri Ottomaan odolawwan galaana diimaa to'atu kan eegale. Hariiroon kun adeemsa keessa gara hariiroo dippiloomaasiitti guddachaa dhufuun Turkiyyeen bara faranjoota 1912tti Hararitti waajjira qoonsilaa bante. Turkiyyeen bara 1926tti magaalaa Finfinneetti embaasii ishee yoo bantu Itoophiyaan ammoo bara 1933tti embaasii ishee Ankaraatti bante. Hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii kunis biyyattiin embaasii ishee Finfinneetti akka bantu hariiroon dinagdee cimaan akka uumamu investimentii fi bu'uuraalee misoomaa akka babal'atanis taasiseera. Wayita Xaaliyaan Itoophiyaa weerartus Turkiyyeen Itoophiyaaf deeggarsa dippiloomaasiis gooteetti. Hariiroo tarsiimoowwan Itoophiyaa fi Turkiyyee guddachaa dhufuun biyyattiin tasgabbii naannawaa fi misooma dinagdee irratti qooda olaanaas baachaa jirti. Dhimma siyaasaatiin alattis uummata biyyoota lameenii kan wal hidhu riqichi hafuuraa jabaanis ni jira. Seenaa Islaamummaa keessatti iddoo guddaa Itoophiyaan qabdu uummata Turkiyyee biratti kan beekamuu fi kan kabajamudha. Naannoo Tigraayitti kan argamu masjidni Al-Najaashii ejansii misooma Turkiyyeetiin kan haaromfame hariiroo kanaaf agarsiiftuu guddaadha. Pireezidaantiin Turkiyyee Reejib Xaayib Erdoğan bara faranjoota 2015tti Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisanii turan. Guyyaa kaleessaas Reejib Xaayib Erdoğan daawwannaa hojiif gara Finfinnee yeroo dhufan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed simannaa taasisaniiru. Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsaniinis pireezidaantii Reejib Xaayib Erdoğan akka keessummaatti osoo hin taane akka michuu onneetti biyyi koo simannaa ho'aa isiniif taasiftu isin waliin qooddachuu danda'u kootti kabaja guddaatu natti dhaga'amee jedhaniiru. Hooggantoonni lameenis buna Itoophiyaa dhandhamachaa dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun carraalee bal'aa fi tumsa biyyoota lameenii irratti hundaa'uun misooma qabatamaa itti fufsiisuu irratti mari'ataniiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Turkiyyee jaarraa 16ffaa keessa eegale yeroo ammaa kanas dameewwan garaagaraan cimee itti fufeera. Biyyi uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabdu hulaan galaanaa itti cufamee jiraachuu akka hin qabnee fi Itoophiyaan karaa nagaatiin ulaa galaanaa akka argattuuf akka tumsaniif pireezidaantii Tarkiyyee Rajab Xaayib Erdoğan waliin mari'achuu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Itoophiyaa kan dhufan pireezidaantii Tarkiyyee Rajab Xaayib Erdoğan waliin ibsa miidiyaaf kennaniiru. Heeraan Silash.
Pirezidaantiin Turkiyyaa Rasiib Xaayib Erdo'aan daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa wayita dhufan buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee wayita ga'an ministeera muummee Abiyyi Ahmediin simannaan taasifameefii jira. Buufata xiyyaaraan gama saraa mootummaatti fardeeniin kan faayame sirni simannaa kun kabaja guddaa fi duudhaa biyyattiis kan ibsudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmediif pirezidaantii Rasiib Xaayib Erdo'aan hariiroo gamlamee biyyoota lamaanii akkasumas dhimmoota qaxanaaf addunyaa irratti mari'ataniiru. Sosochii daldala biyyoota lamaan gidduutti adeemsifamu gara doolaara biiliyoona 1 fi isaa olitti akka guddatuuf waliigaluu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru. Abbootiin qabeenyaa Turkiyyaa Itoophiyaatti investi gochuun Itoophiyaaf qofa osoo hin taane gabaa Afriikaaf akka hojjetaniif pirezidaantii Erdo'aan waliin mari'achuus ibsa kennaniin eeraniiru. አንደኛው በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል የሚደረገው የንግድ ልውውጥ inni tokkoffaan sosochii daldala Itoophiyaa fi Turkiyyee gidduutti adeemsifamu yoo xiqqaate gara doolaara biiliyoona 1 akka guutuu fi isaa ol akka guddatuuf mootummoota lamaaniin karoorfamee akka irratti hojjetamuuf akkasumas seektarri daldalaa heddumina akka qabaataniif sosochiin daldalaa gama lamaaninuu jiru akka guddatuuf waliigaltee irra gaamee jira. keessattuu abbootiin qabeenyaa Turkiyyee jajjaboon gara Itoophiyaa dhufuun invest akka godhaniif gabaa biyya keessaa qofaaf osoo hin taane gabaa Afrikaaf akka dhiyeessaniif waloon hojjechuuf investoroota dabalataa akka finnuuf waliin dubbannee jirra. በትብብር እንድንሰራ ተጨማሪ ኢንቨስተሮች እንድናመጣ ተነጋግረናል. Dureewwan lamaan tumsaa fi hariiroo tarsiimaa biyyoota lamaan irratti xiyyeeffachuun kan mari'atan yoo ta'u keessumattuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed biyyi lammiilee miiliyoona 130 qabdu ulaan galaanaatti cufamuu akka hin qabnee fi ulaa galaanaa karaa nagaatiin akka argattuuf akka tumsaniif mari'achuu ibsaniiru. ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን Itoophiyaan biyyoota addunyaa irraa guddina ariifachiisaa galmeessisiisaa jiran keessaa tokko yoo taatu bara kana guddina dhibbentaa 10.2 ni eegdi. Itti fufiinsi guddaan kun mirkanaa'uu kan danda'u biyyi baay'ina uummataa miiliyoona 130 ol qabdu ulaa galaanaa irraa dhoorkamtee barsiifata addunyaa irra hin jirreen shira diinotaatiin waggoottan hedduuf ulaan itti cufamee turuun ishee sirrii akka hin taanee fi biyyoonni michuu Itoophiyaa akka Turkiyyee gama dippiloomaasiitiin dhiibbaa uumuudhaan karaa nagaatiin Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf akka deeggaran sirriitti mari'annee jirra. Guddina keenyaaf leecaalloon dhimma murteessaadha. Kana keessatti ammoo ulaan galaanaa qooda guddaa qaba. Kanaaf pirezidaantii Erdo'aan gahee isaanii akka bahataniif marii cimaa taasifnee jirra. Kanaafis galateeffachuun barbaada. ከዚያ ደግሞ የሲ አክሰስ ቁልፉን ነገር የሚይዝ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከዚህ አንፃር የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ጠንከር ያለ ውይይት አድርገናል። ለዚህም ምስጋና እናቀርባለን። Farrashar orkeessitootaaf yaa'ii jijjiirama qilleensaa Itoophiyaan qopheessuuf jettu irratti waloon hojjechuufis waliigalleerra kan jiran ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Turkiyyeen guddina Afrikaan galmeessisaa jirtuufis qooda ishee akka baattuuf waliigalteerra ga'uu ibsaniiru. ኢትዮጵያ የአፍሪካ የፖለቲካል ካፒታል በመሆኗ Itoophiyaan mallattoo guddina siyaasaa Afrikaa waan taateef Afrikaan bara itti guddina hatattamaa agarsiisaa jirtu waan ta'eef waggoottan 20-30 itti aanan Afrikaan bakka isheef malu akka argattuuf hojjetamaa waan jiruuf Turkiyyeen gama Awurooppaa fi Eeshiyaatiin dhagaamtummaa gama teessuma lafaa fi diinagdeetiin qabduun diinagdee Afrikaatiinis gahee ishee akka baattuuf baay'ee mari'annee jirra. Irrattis waliigallee jirra. Dhuma irratti Itoophiyaa fi Turkiyyee gidduutti hariiroo fi michoomni durii eegalee ture ammas wal kabajuun waltumsuun waliin hojjechuun michooma cimsuuf anaa fi pirezidaantii Erdo'aan waliin waliigaltee irra geenyee jirra. በመከባበር በመደጋገፍ አብሮ በመስራት ወዳጅነት ለማጠናከር በእኔና በፕሬዝዳንት ኤርዶጋን መካከል ከስምምነት ተደርሷል። walitti dhufeenyi damdaneessii fi tarsiimawaa Itoophiyaa fi Turkiyyee cimee akka itti fufuuf mootummaan isaanii cimsee kan hojjetu ta'uu pirezidaantii Rasiib Xaayib Erdogaan himan. Pirezidaantichi guddina gama maraa Itoophiyaatti galmaa'aa jiru ilaalchisuun hooggansa cimaa ministeera muummee dinqisiifataniiru. Ababaayyoo Kafani. daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa kan dhufan pirezidaantiin Turkiyyee Rajab Tayyip Erdogan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin ibsa waloo kennaniin waggaa 11 booda deebi'anii Itoophiyaa daawwachuu danda'uu isaaniif Itoophiyaa fi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed galateeffachuun ibsa waloo isaanii kan itti fufan. Itoophiyaan Turkiyyeef biyya obbolaa qofa osoo hin taane iddoo qubsuma gaanfa Afrikaa tarsimaatti kan argamtu Turkiyyeef biyya tarsimoof ture jedhaniiru. Kanaafis mootummaan isaanii walitti dhufeenyi damdaneessi fi tarsimaan Itoophiyaa fi biyya isaanii jidduu jiru daran akka guddatuuf cimsee hojjeta jedhaniiru. We discussed in detail our relations in the fields
walitti dhufeenya gama daldalaan investimentiin anniisaan albuudaan qonnaan kominikeeshiniinii fi gama barnootaan jiru daran cimsuuf mari'anneerra. walitti dhufeenyaa fi tumsa dameelee biroon jirus akkamitti haa guddisnu kan jedhu irratti mari'anneerra. Daldala keenya doolaara biiliyoona 100 irraan gahuuf maal haa goonu kan jedhu irratti mari'anneerra. $1 billion trade volume. Daawwannaan keenya kabaja waggaa 100ffaa Imbasiin Tarkiyyee Itoophiyaatti banameen walirra kan oole ta'uusaan baay'ee gammanna kan jedhan pirezidaantichi Turkiyyeen damee investimentiin biyyoota investimentii guddaa Itoophiyaadha qabanii keessaa lammaffaa irratti argamuun ishee nu gammachiisa jedhaniiru. Investimentiin biyyoota lamaan jidduu jiru gara biiliyoona 100tti akka guddatuuf ministeera muummee waliin waliigaltee mallatteessu siman. We are pleased to be the second largest investor here in Ethiopia. Itoophiyaatti biyyoota baay'inaan investi godhan keessaa lammaffaa ta'uu keenyatti baay'ee gammanna. Dhaabbileen investimentii Tarkiyyee 200 ol Itoophiyaatti investi godhuu danda'u isaaniin baay'ee gammanna. Investimentii doolaara biiliyoona 2.5 ol gooneen lammiilee Itoophiyaa 20,000tti dhiyaataniif carraa uumuu keenyatti baay'ee gammanna. Investoroonni Turkiyyee Itoophiyaatti damee ijaarsa irrattis bobba'anii hojiilee gurguddoo akka raabsaa fi sarara daddabarsa elektiriikii akkasuma Projektiiwwan ijaarsa daandii baaburaan investimentii doolaara biiliyoona 2.6 oliin bobba'aniirus jedhaniiru. Tarkiyyeen investimentii fi dameelee dinagdeen alas Finfinnee fi Ankaaraa jidduutti riqicha aadaa uumuufis xiyyeeffannoon hojjechaa jirti jedhaniiru. Gama kanaan walitti dhufeenya gamlamee keenya jaarraa oliif jiru cimsuuf Afrikaatti iddoon qubsuma hawaasa musliimaa jalqabaa akka Najjaashii daran murteessaadha jedhaniiru. Damee barnootaan ammoo faawundeeshiniin Maariif Faantis akkasuma jedhaniiru. In addition to the educational activities of our Maarif Foundation, Pireezidaantichi guddina gama maraa Itoophiyaatti galmaa jiruufis hooggansa cimaa ministeera muummeef dinqisiifannaa qabanii ibsaniiru. I congratulate Prime Minister Abiy on the political Ministeerri muummee guyyaa aangootti dhufanirraa kaasee jijjiiramootaa fi tarkaanfilee riifoormii milkaa'oo gama maraan Itoophiyaatti milkeessaa jiraniif dinqisiifannaan qabu ibsachuun barbaada. Wayita ijji addunyaa marti gaanfa Afrikaatti qiyyaafatee jiru kanatti hooggansi cimaanii fi muuxannoon ijaarsa biyyaa Itoophiyaa seenaa waggaa dheeraa qabu kun baay'ee murteessaadha. and exemplary governance are becoming more and more important. Pireezidaantichi biyyootni fageenyarraa dhufanii galaana diimaa irratti buufata waraanaa buufachuunis haa ta'u karaalee biroon birmadummaa biyyoota gaanfaaf sodaa ta'uu akka hin qabnees fi Turkiyyee biratti fudhatama akka hin qabne ibsaniiru. Biyyoonni gaanfa Afrikaa rakkoo keessoo isaanii ofumaa furachuu malee qaamni alaa halaalarraa dhufee harka keessa galfachuu akka hin qabne hubachiisaniiru. We believe that this region's problems should be solved by the countries of the region. Rakkoon naannawa kanaa biyyootuma naannawa kanaan furamuu qaba jennee amanna. Gaanfi Afrikaa gonkumaa biyyoota fagoorraa dhufaniif dirree waloraansaa ta'uu hin qabu. Pireezidaant Rajab Tayyip Erdogan hawaasa musliimaa Itoophiyaaf baatii Ramadaanaa gaarii isiniif haa ta'u jechuun haasoo isaanii xumuraniiru. The Muslim community of Ethiopia on the holy month of Ramadan. Naannawaan galaana diimaa iddoo shororkeessummaa fi daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa itti heddummataa dhufe ta'uun isaa Itoophiyaaf yaaddoo nagaa ta'aa jira. Itoophiyaan yaaddoo kana hir'isuu fi faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisuuf tattaaffiin abbaa qabeenyaa ulaa galaanaaf taasisaa jirtu biyyoota ollaa waliin walitti dhufeenya nagaa fi hammattoo seeraa irratti kan hundaa'e ta'uu xiyyeeffannoon ibsaa jirti. Gabaasa Wasanee Amaaree kattaanutti qindaa'eera. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa waamicha faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisuuf taasifame naannawichattis nagaa waaressuuf malee waraana lallabuuf akka hin taane Itoophiyaan irra deddeebiin ijjannoo ishee ibsachaa jirti. Ta'us qaamoleen gaafii birmadummaa kana gadi buusuuf yaalan kunneen dhimmicha hubachuuf akka rakkatan ni mul'atu. Itoophiyaan fageenya dhiyoo irratti ulaa galaanaa ilaalaa garuu faayidaa isaarraa fagaattee osoo jirtu biyyoonni fagoo hedduun faayidaa biyyaalessaa isaanii kabachiisuuf fageenya kiloomeetira hedduu qaxxaamuruun buufata waraanaa hundeessuun irra socho'aa jiru. Haalli kun fayyadamummaa dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuun dabalata. Buufata shororkeessitootaa daddabarsa namootaa seeran alaa fi daldala meeshaa waraanaa seeran alaa ta'aa dhufuun isaa Itoophiyaaf yaaddoo nagaa guddaa ta'eera. የሀገርን ሙሉ ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ክዋኔን mootummaan ulaa galaanaa hin qabne gocha nageenyummaa biyya rakkoorra buusuu danda'u ta'anii akka ilaaluuti. Kanaaf hojiiwwan seera maleessa ta'an kan akka daddabarsa meeshaa waraanaa seeran alaa fi namootaa akkasumas daldala seeran alaa irratti bobba'anii nagaa lammiilee rakkoof saaxilan to'achuuf ulaan galaanaa murteessaadha. Ulaan galaanaa gama kanaan yoo ilaalame yakkoota garaagaraa ofirraa ittisuuf daandii guutuu kan saaqudha. ለመከላከል የሚያስችለውን ሙሉ መንገድ የሚከፍት ነው።
ሰሜን አፍሪካ አካባቢ በሞሮኮና አፍሪካ ካባ ሞሮኮ ፊ አፍሪካ ዲሃቲ ጫራን ሞሮኮን ባንቴኒ ጅራ kunis biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne gara ulaa galaanaatti akka dhufanii fi isheen ammoo gama investmentiitiin biyyoota kanneen waliin haalli ittiin fayyadamtu ni jira. Kanaaf gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaatis gama walitti hidhamiinsa naannawaa waliin kan wal qabateedha. Dippiloomaasiin biyyootaatis kennanii fudhachuu irratti kan fuulleeffateedha. Kanaaf Itoophiyaan filannoo hedduu dhiyeessaa fi jirtii waan ta'eef isaanis ulaa galaanaa yoo kennaniif fayyadamoo ta'uu danda'u yaada jedhuun qaba. Seenaa dogongoraan ulaa galaanaa kan dhabde Itoophiyaan amatti gama dippiloomaasiitiin ulaa galaanaa ishee argachuuf tattaaffiin taasisaa jirtu hammattoo seeraa idil addunyaa fi qajeeltoo siyaasaan kan deeggaramuudha. Nageenyummaa ulaa galaanaa mirkaneessuuf walitti dhufeenyi dhaabbilee maammataa biyyoota ollaa waliin taasistus murteessaadha. Kunis faayidaa biyyaalessaa eegsisuu irra darbee nagaa naannawichaa tasgabbeessuufis bu'aa olaanaa qaba. UN ያደረገው ፍሬምወርክ ነው ያስቀመጠው። Dhaabbanni UN dhimma ijoo ulaan galaanaa ittiin argamu kaa'eera. Qabiyyee jala jiran ammoo biyyoonni waloon dubbachuun akka furan ibseera. Gama siyaasaatiinis yoo ilaalle kennanii fudhachuun kan mirkanaa'udha. Gama birootiin ammoo humni biyyattiin qabdus keessumattuu gama diinagdeetiin guddachaa jirti. Piroojektonni hedduun hojjetamaatii jiru. Albuudota hedduus baasaatii jirti. Kun Itoophiyaan biyya jabduu fi cimtuu ta'aatii dhufuu ishee agarsiisa. Kun ammoo biyyoota biroo irratti dhiibbaa taasisuu akka dandeessuufis ni gargaara. Biyyoonni kunneen ammoo faayidaa Itoophiyaatiif deeggarsi isaan taasisan guddachaatii dhufa. Aangoon siyaasaatis kanarraa madda. ፖለቲካል ፓወር ከዚህ ነው የሚመነጨው። ባለብዙ ወገን ግንኙነት ውስጥ ገብተን የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት bu'aa barbaadamu fiduuf walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa waliin taasisnu akkasumas imaammata gadi bu'e hojiitti kun ragaa amansiisaa qabnu ibsuun dhaabbata tarkaanfii fudhachuu danda'u ijaaruufis ulaan galaanaa barbaachisaadha. Yakkoota galaana irratti mudatan qofa osoo hin taane kana sababeeffachuun dhiibbawwan garaagaraa kanneen geessisan ofirraa ittisuuf gumaachisaa guddaadha. Itoophiyaafis faayidaa biyyaalessaa ishee irra darbuun naannawicha yakkoota irraa bilisa taasisuuf bu'aa guddaa qabaata. ሲግኒፊካንት የሆነ ጥቅም አለው ማለት ይቻላል። Haala amma jiruun naannawni galaana diimaa iddoo murteessaa daldala addunyaa fi ijji biyyoota guddatanii kan ilaalu ta'eera. Itoophiyaanis nageenyummaa isheefis ta'ee diinagdee isheef jecha dhimma kanarratti callisaan akka hin turre ibsameera. Mariin biyyaalessaa rakkoolee baroota dheeraa lakkoofsan marii fi marabbaan akka furamaniif kan dandeessu ta'u Itoophiyaatti ambaasaadara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Soofii Foorom Emisberg himaniim. Mariin biyyaalessaa carraa dhimmoota wal falmisiisuu baroota lakkoofsan furuuf dandeessisuu ta'us ibsaniiru. Adeemsi komishiniin marii biyyaalessaa dubartoota dargaggootaa fi kutaalee hawaasaa cinatti dhiibamaa turan hirmaachisuuf taasisaa jiru kan dinqisiifatamu ta'us dubbataniiru. Hojii naannoo Tigraay irraa ajandaa walitti qabu eegalamee gara boqonnaa yaa'ii waliigalaatti akka ce'u abdiin qabas jedhaniiru. Komishiniin haaromsa haqni ce'umsaa fi mariin biyyaalessaa nagaaf tasgabbii mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa kan bahatan ta'us ambaasaadar Soofii Foorom Emisberg himaniiru. Gamtaan Awurooppaa komishinii haaromsa Itoophiyaaf yuuroo miiliyoona 16 ramaduun dhaabbata idil addunyaa jalqabaa ta'uu isaa yaadachiisaniiru. Baankiin daldala Itoophiyaa sagantaa waloomaa fi sochii tola ooltummaa baatii Ramadaanaa eegalsiise. Baankichi baatii Ramadaanaa guddicha sababeeffachuun tajaajiloota CBE Nur 2 tajaajila qusannaa lakkoofsa herregaa haaraa zakaa fi Eid jedhamu ifoomseera. Hawwii Taaffasa. Baankiin daldala Itoophiyaa baatii Ramadaanaa sababeeffachuun tajaajila zakaa mijeessuu fi herrega qusannaa ayyaana Eid jedhamu ifoomseera. Tajaajilli baankii dhalarraa bilisaa CBE Nur hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina guddaa argamsiisaa kan jiruu fi kuufamni maallaqaa CBE Nur birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 65 caaluun ibsameera. Maamiltoonni CBE Nur yeroo ammaa miiliyoona 8 caaluunis eerameera. Pirezidaantiin ittaanaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa baankii daldala Itoophiyaa Nuurii Huseen tajaajilli lameen eegalaman maamiltootaaf murteessaa ta'uu ibsan. Kun tajaajila lama. Tajaajilli tokko tajaajila zakaa qusannaa zakaati. Inni biraa immoo tajaajila gaafa Ramadaanni dhumatee sagantaa Iidaa adeemsifachuudhaaf namni akka rakkanne harrumarraa kaasee kan itti qusatu qusannaa Iidii jedhama.
tajaajila kanneen lamaanii kan ifoomne jechuudha. Zakaan sun ammoo yeroo baay'ee namni haguma yeroo argate sana fuudhee kenna malee saganteeffateetiin kennaa hin turre. Inni kennamu sunis immoo namichi zakaa fudhatu sunis haala mijataa hin taaneen aduus roobas keessa taa'ee haala namummaan isaa itti baay'ee gadi yookiin immoo kabaja dhabeen kan argataatiin ture. Isa kanaafis haala mijeessuudha. Inni lammataa isa iidaati. Galii argaturraas immoo qusatee gaafa iidaa sana bashannanee akka ollaa isaattis ijoollee isaas gammachiisee ooluu akka danda'u haala mijeessuun baay'ee barbaachisaa. Baatiin Ramadaanaa baatii wal deeggarsaa ta'uu kaasuun haalli mijataa uumamee jiraachuusaan maamiltoonni akka fayyadamaniif dhaamaniiru. Ji'a Ramadaanaa keessa ammoo walii wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun akkuma jirutti ta'ee gara amantaatiin illee immoo waan isinirraa eeggamu akka salphatti galmaan gaachuu akka dandeettan haalli mijataan akka jiru uummata keenya biraan dhaamsa gahuu barbaanna. Baankichi gama tajaajila dhalarraa bilisaan dhala liqaan warra kalaqa qabanii fi kanneen biroof tajaajila liqaa gahaa dhiyeessuu akka danda'u ibsaniiru. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kanatti kaayyoo guddaan kan yeroo kamiyyuu caalaa maamiltoota waliin akkamitti waliin hojjanna kan jedhudha jedhan pirezidaantiin baankichaa Abbeesaanoo. Baankichi tajaajila dhalarraa bilisaa maamiltoota isaaf qaqqabsiisuuf hojiilee hedduu hojjechaa tureera jedhan. ዋና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታርጌቱ በዚህ ወቅት ከደንበኞቻችን ጋር በተለይም ከእምነቱ ተከታዮቻችን ጋር እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? Kaayyoon guddaan baankii daldalaa Itoophiyaa baatii kanatti maamiltoota waliin caalmatti hordoftoota amantichaa waliin akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Baankichi tajaajila kana dhiyeessuun isaa ijoon maamiltoota isaa kabajuu waan ta'eef fedhii jiru hordofuun hojii barbaachisaa ta'e hojjechuun waan nurraa eegamuufidha. Baatiin kun gadoof deebisuun obsaan waloomaan arjoomuun harka qalleeyyii kunuunsuun wal deeggaruun amala baatii kanaati. Baankiin keenyas fedhii maamila keenyaa akkamiin salphisuu dandeenya jechuun tajaajila kana ifoomseera. Saganticha irratti pirezidaantii baankichaa Abbeesaanoo walitti qabaa koree gorsaa shaariyaa baankichaa Sheek Mohaammed Hamdiiniin dabalatee hooggansi olaanoo baankichaa fi maamiltoonni argamaniiru. Fooyya'insi dinagdee gooroo Itoophiyaan hojiirra oolchitee jijjiirama caasaa dinagdee biyyattiif boqonnaa murteessaa ta'u pirezidaantiin garee baankii daldalaa fi misooma Afrikaa bahaa fi kibbaa Admaasuu Taaddasaa himaniiru. Fooyya'insi dinagdee kun sharafa alaa gabaa irratti hundaa'e akkasumas imaammata maallaqaa ammayyaa fooyya'insa fiizikaalii hojiirra oolchuun dinagdee hunda galeessaa fi itti fufiinsa qabu ijaaruu irratti kan kaayyeeffatedha. Tarkaanfiin fooyya'insa dinagdee mootummaan fudhate kan dinqisiifatamuu fi dhaabbilee maallaqaa biyyattii sadarkaa addunyaatti dorgomtoota akka ta'an kan dandeessisu ta'uu obbo Admaasuu Taaddasaa ibsaniiru. Dadammaqiinsi dinagdee Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru walitti hidhamiinsa faayinaansii Afrikaatiif murteessaa ta'uus ibsaniiru. Dameen faayinaansii banaa ta'uu fi hammattoowwan imaammataa fooyya'uun baankonni Itoophiyaa baankota ardii Afrikaa biroo wajjin walta'iinsa qaban cimsuun badhaadhina itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf qindoominaan akka hojjetan haala mijataa uumas jedhaniiru. Fooyya'insi dinagdee kun kana malees investimentii kallattii biyya alaa harkisuu fi oomishaaf oomishtummaa gamaa guddisuutiin gahee olaanaa qabaa jedhaniiru. Itoophiyaan ce'umsa oomisha teknooloojiin sadarkaa fooyya'aa irra jiraachuun ishee Afrikaanotaaf bu'uura kaka'umsa itti fayyadama teknooloojii uumaa jedhame. Tajaajilli fi itti fayyadamummaan teknooloojii biyyattii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Daayirektar bulchiinsa damee Afrikaa Ahunaa Iziyaa Koonuu Onoochi misoomni teknooloojii Itoophiyaa bu'aa murteessaa fidaa jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa sochiin taasisaa jiru fakkeenyummaan kan eeramudhas jedhaniiru. We've seen the commitments, political and governance commitments to kutannoo mootummaan teknooloojii misoomsuuf qabu argidee jirra. Yoo mootummaan kutannoo hin qabaanne qorannoon qo'annoo fi teknooloojiin gara qabatamaatti dhufuu hin danda'u. Coomni teknooloojii Itoophiyaatti eegalee galaana ta'ee Afrikaanotaaf yaa'uu qaba. Lammiileen Afrikaa tarkaanfachuu qabu. Itoophiyaan biyya Afrikaanotaaf bu'uura teknooloojii kaa'aa jirtu ta'uu isheetiin seenaa dursummaa bilisummaa kaleessaa irra deebi'aa jirti. Kun jajjabeeffamuu qaba. Tajaajila iddoo tokko masoob kan daawwatan Daayirekteerittiin Afrikaan imaammata fayyadamummaa hawaasa isheef tarkaanfachiisuu agarsiisaa jedhan.
Masoob ilaaleen jira. Innis tajaajila hawaasaa kennuuf itti gaafatamummaa raawwachuuf haala mijeessa. Biyyattiin hangam tajaajila dijitaalessuuf akka deemame qabatamaan agarsiisaa jirti. Kun gara kutaa biyyattii hundatti akka babal'atu natti himaniiru. Carraan uummanni Afrikaa tajaajila bakka tokkotti argachuu dhiphaa ture. Masoob kana ni fura. Teeknooloojiin babal'achuun jireenya hawaasaa fooyyessuuf dhiibbaa mootummaa barbaada. Hubannoo namtolchee Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiru dabalatee mootummaan hangam akka xiyyeeffate argeen jira. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti oduu kallattiin isin biraan gahaa jirrudha. Gara oduu ispoortiitti darba. Shaampiyoonaan ispoortii manneen barnoota magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti eegaleera. Shaampiyoonichi dagaagina ispoortii guddisuun walitti dhufeenya hawaasaa manneen barnootaa gidduu jiru cimsuuf gargaaras jedhameera. Mustafaa Nuuralla. Shaampiyoonaan manneen barnoota magaalaa Shaggar sadaffaan kutaa magaalaa Sabbataa isteediyeemii Sabbataatti jalqabeera. Barattoota 1,400 ol gosoota ispoortii sadiitiin kutaalee magaalichaa hundarraa kan hirmaachise dorgommichi torbaan tokkootiif kan turudha jedhameera. Meedaaliyaa warqee Olompikii jalqabaa dubartootaan bara 1992 Olompikii Baarselonaa irratti biyyaa fi Afrikaaf kan argamsiiste Daraartuu Tulluu dabalatee fakkeenyi injifannoo atileetota baay'ee Qanniisaa Baqqalaan bu'aa wal dorgommii manneen barnootaa ta'uu kan yaadachiisan hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Shaggar bara 2016 jalqabee Shaggar dhaloota ispoortiin injifataa ta'es barnootaan cinatti horachuudhaaf hojjechaa jira jedhaniiru. Ogummaan ispoortii immoo ogummaa guddaadha. Ogummaa kana keessatti dargaggoota barattoota ciccimoo ta'an bakka bu'aa ta'an uumuudhaaf karoorfannee hojjechaa jirra. Kana giddu galeessa godhachuudhaan atileetota ciccimoo baasu ispoortistoota ciccimoo baasu giddu galeessa karaa godhateen kaayyoon jalqabaa isa kana jechuudha. Kana milkeessuufis dirreewwan mijatootaan manneen barnootaa keessatti bal'inaan barattootaaf mijeessaa jiraachuus eeraniiru. Sirna jalqabbii dorgommichaa irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Shaggar Naasir Huseen shaampiyoonaan manneen barnoota magaalichaa gidduutti taasifamaa jiru kilaboota magaalichaatiif galtee guddaa ta'aa kan jiru ta'uu himaniiru. Hirmaattoota filannu baay'inaan kutaalee magaalaa hundarraa waan ta'eef gosa ispoortii sadeen kanarratti xiyyeeffannee dorgomtoota kana filannee qopheessuudhaaf akka naannoottis kan gabbu'ee fi kan daangee gosa ispoortii waan hin kennaminiif kanarratti xiyyeeffanneeti kan gaggeessaa jiru. Shaampiyoonaa manneen barnootaa kanaanis ispoortistoonni filataman shaampiyoonaa manneen barnootaa Oromiyaan magaalicha bakka bu'uura darbee pirojektoota keessatti akka hammataniif carraan kan mijatuuf ta'us eeraniiru. Dorgommichi hariiroo manneen barnootaa gidduu jiruu fi walitti dhufeenya barattoota olii qaban kan cimsu ta'uu kan dubbatan hirmaattonni dorgommichaa barnootaan cinatti dandeettii addaa qaban adda baasanii akka beekanii fi ispoortiinis injifataa akka ta'aniif shaampiyoonaan manneen barnootaa kun kan isaan kakaasu ta'uu himaniiru. Faayidaa guddaa kenneera. Innis immoo piroojeektii umurii waggaa 15 fi 16 gidduutti baay'ee ijoolleen carraa itti argatu jedhee saaba. Faayidaa inni qabu gaarii qophaa'uu isaatti ijoolleen baay'ee garaadhaa ba'anii dandeettii isaanii argisiisuudhaaf baay'ee carraa argachaa jiran. Kanaaf jecha dorgommiin kun qophaa'uu isaatti ijoolleen baay'ee carraa argatu jedhee yaada. Barattoota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaarraa walitti babba'an 1,400 gidduutti dorgommii manneen barnootaa hunda dursuutiin kan eegalee magaalaan Shaggar shaampiyoonaa manneen barnootaa Oromiyaa bara darbeen shaampiyoonaa ta'uun isaa kan yaadatamudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun dhimmoota garaagaraa irratti qindeeffachuun isin biraan gahaa turre kanneen turan oduu isinitti himuun kan isin waliin ture Muktaar Abdallaati. Oolmaa gaarii.